Ashamaa harka fuunee maatiiwwan koo kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin teessan nagaa koodha. Akkasumas warri maatii naaf hin ta'in maatii naa ta'anitti dabalamaadha. Anillee maatii isinii ta'a kutaaf amantaadha waliin qoonnu. Akkasumas warri maatii naa taatanii jirtan hedduu tokko galatooma kabajaan isin gaafadha obboleewwan koo. Barchii jabaadhu. jettanii na jajjabeessitanii asiin nageessanii hedduu tokko galatoomaa isiniin jedha obboleewwan koo. Ingidiin arra daraartuun maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu nyaata ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufe kaa akkuma beekamu innis maal jechuun keessaniin oolu bakkeekki yookiin biddeena biyya keenya fakkaatu jechuudha. Bakkeekki jedhama akka biyya kanaatti isa hojjechuudha wantoota nu barbaachisanii aannan isa kanaa. Akkasumas sukkaara, zaayitii, killee tokko, kaameraa, beeking paawudarii, akkasumas kararii biriyaanii kana na barbaachisa. Caayuu soogidda jechuudha. Malaagaa shaayii tokko kan ta'u isa nu barbaachisa. Akkasumas xayin kooyiti nambar 1 xayin daakuu jechuudha. Isa nu barbaachisa. Isa hojjechuudhaaf baqa kara qophiitti deemna jechuudha. Qallata kana aannanii kana itti naqadha jechuudha. Nu waliin turaadha. Aannanii kana itti naqadha jechuudha. Asittammaa qallata kanatti isa kana aannanii itti naqadha jechuudha. Aannan daakamaadhaanis hojjetamuu hin danda'ama jechuudha. Liimni dudhaani. Fireesh kun immoo fireeshidha waan ta'eef kana waa'ee jedheetan kana maxaradheani isin garuu liimni dudhaanis hojjechuu ni dandeessu bishaan itti naqxanii. እና akkasii amma immoo sukkaara itti naqadha. Achiin booda isa kana zayitii itti naqadha. Akkasumas kaameraa itti naqadha jechuudha. Na waliin turaadha. Kaameraa itti naqadhee jira. Amma immoo beeking paawudarii itti naqadha jechuudha. Beeking paawudarii malaa shashuugaa kana lamaan itti naqadha. Na waliin turaadha. Isa kana erga itti naqadhee booda killee irra itti godhadha qo'ame na walumaan turaadha. Killee itti godhadhee jira jechuudha. Amma immoo daakuun itti godhadha jechuudha. Daakuu amma na barbaachisu sanii na itti godhadha jechuudha. Achiin booda amma caa'uu kana itti godhadha jechuudha. Milee kana achiin booda meessin godha akkasitti. Achiin booda immoo kararii kana itti godhadha jechuudha. Kararii itti godhadhee booda nan daaka jechuudha. Qoy daakee raawwadheen jechuudha. Walitti deebinaan waliin turaa kanaan daakee jira bicaa ta'ee jira jechuudha. Ammas daakuun itti dabaladha. Daakuu itti dabaladha jechuudha. Akkasumas aannan itti dabaladha. Aannan itti dabala jechuudha. Maaliif jennaan furdachuu sin qabu qallachuu sin qabu jechuudha. Daakeen deebi'aa nama waliin turaadha. Kan haala kanaan daakee jira jechuudha. Asitti naqadha amma bicaa waan ta'eef kararii waan itti godheef jechuudha. Ingidiin amma karaa hojiitti deemna jechuudha. Godhuu deemna jechuudha. Amma hin goona jechuudha. Biddeena matee jira dhugaa. Inni akkasii isiniin jedha maatiiwwan kun waliin turaa. Haala kanaan akkas ta'ee jira jechuudha. Kararii isaa akkaatti barbaadetan sin adii tolchuu ni dandeessu. Garuu akkaatti namatti mijata jechuudha. Malki isaa ni bareeda. Akkasumas moo'ee wardii itti godhachuu ni dandeessu isin. Ani moo'ee wardii waan hin qabneef moo'ee wardii itti godhuu ni dandeessu. Xaamii isaa shaggaa godha jechuudha.
na akkasiin jedha ka amma karaa hojiitti deemnaa hin godhuu deemnaa amma biddeena kana kanuma asitti xawaa irra godhadhee jira jechuudha. Biddeena eelee biddeena eelee biddeena jedhu laata xawaa kana irra godhadhee jira. Waliin tura kaza amma zibdaa kana itti godhadha jechuudha xawaa kana irratti. Baay'ee osoo hin ta'in xiqquma isaa itti godhee riga jechuudha tishuudhaani. Haala kanaan riga jechuudha tishuudhaani. Akkasiin akkuma bututtuu ridduu biyya eelee rigasanii akkasitti riga jechuudha. Haala kanaan erga rigee booda amma immoo lixii kana godha jechuudha biddeena. Waan barbaadan godhachuu dandeessu isin garuu anisuma kanaan godha jechuudha. Haala kanaan itti naqadha. Erga itti naqee booda akkasitti intini godha jechuudha. Haala kanaan anuu waliin turaadha. Hanga bilchaatutti bilchaachaa jira waan ta'eef immoo ija babaasaa jira. Biddeena isinitti fakkaatina yaa bakkeekki yaa fakkeenya biddeena qaba malee bakkeekkidha jechuudha. Waliin tura bilchaachaa jira laa ija babaasaa jira. አይን ያወጣው ነው። አንዳንዴ አማርኛ ማውራት እኮ ያስፈልጋል። በኦሮምኛ ብቻ ሳይሆን አማርኛ አንዳንድ ማውራት ያስፈልጋል። እና እንደዛ ያላችኋለሁ። አይን ያወጣ ነው የበሰላ ነው። ሞሊን ቱራዳ አማሞ እንገለበና ጀቹዳ akkasiin galabanna jechuudha. Haala kanaan galabbatamuu baatus ni danda'a garuu yoo galabbatame gaarii ta'a. Akkasiin jibiliidhaan nyaatama jechuudha. Wanta barbaadan nyaachuu dandeessus wanta mana keessa jiruun jechuudha. Marabbaadhaan isin bakka waanuma isin barbaachise nyaachuu dandeessu. Hedduu namatti tola jechuudha. Bakkeekin kun fakkeenya suwiitiiti. Akkasiin jedha maatiiwwan koo. Haala kanaan hojjedha nyaadhadha isiniin jedha. Inni laala akkas ta'ee jira jechuudha. Amma immoo irraa fuuna. Erga fuune immoo amma riguun hin barbaachisu. Nan godha zim jedhee tooyi. Haala kanaanii ammaraa akkasuma goona jechuudha. Xixiqqeessaniis godhuu ni dandeessu. Isin garuu ana gurguddisaan gochaa jira. Xixiqqeessitanii too godhuu ni dandeessu. Ani garuu gurguddisaan gochaa jira. እና akkasii amalaal ija sirriitti babaasee jira duraanii mixaadini noo inni natti fakkaate sirriitti ija babaasaa jira amma dhugaa argitanii ija gurguddaa ta'e malee akka biddeena qamadiitii garuu kun biddeena maal jedhama hirsh daakuun kun duqeetiin kun akkuma fakkeenya qamadiiti. እና akkasii biddeena qamadii makaa shumuraa wajjin godhamu akkas fakkaata dhugaa. Lala sirriitti wadhaatu biddeena qamadii akkasii ta'aa jira jechuudha. Amma itti qadaanus hin dandeessu isin akka biyya keenyaa sanitti tolchuu ni dandeessu. Qadaadatti guutanii garuu jalattiin akka itti barbaadu jakkaatti gubbaasaa diimaa barbaadu akkasii. Wayne eelee sirriitti ho'itti dhugaa sirriitti diimate jalaan qo'ame kunoo haala kanaan diimatee jira jechuudha.
ammas goona jechuudhaan hin biraa. Buddeena biyya keenyaa kan diriirsinaa akkadha. Akkasii akka buddeena biyya keenya saniif diriirsuu dandeessu isin garuu xaasaadhaani. Ani garuu cilfaa kanaanan gochaa jira jechuudha akkaatti. Bal'iseetoo godhaa jira jechuudha. Haala kanaani tolchaa jira jechuudha. Nooraan ammas ija babaasaa jira. Wanti fuufetti jira kanaani. Ija babaasaa jira jechuudha akkaatti kinu. Ilaala. Haala kanaan galabaxamaadha kuni. Kan galabaxe jechuudha. Ini balammu seera raafudha muti daluka akkasitti. Akkasis godhuu dandeessu. Kanaanis godhuu barbaadani. Haala kanaanis akkas argitanii. Haala kanaan diriiree jira jechuudha. Haala kanaan argitanii wal qixxaatee diriiree jechuudha. Maatiiwwan koo haala kanaanii tolchee fixee jira jechuudha. Bakkee kinkiyyaa kennu akkana fakkaata. Jibiliidhaan nyaatama. Gimmaasha keessan hin beektu jedhee tayyaala yaa'u kan biyya Arabaa keessa jiraatu hundumtuu ni beeka. Kan biyya alaa biyya keessa jiraatu yoo ta'e malee. Innaa kinoo haala kanaan xumuree jira jechuudha. Buddeenuma fakkaata jechuudha. Kinoo haala kanaanii tolchee jira. Jibilii wayiin immoo marabbaadhaan nyaatama jechuudha. Akkasumas immoo dammaan nyaatamuu danda'a jechuudha. Asaniin kan jedhamu. Innaa akkas isiniin jedha maatiiwwan koo yoo isinitti tolee like share gochuu hin dagatinaadha. Dogongora koo saanduqa komentii jaranaaf kaa'aa isiniin jedha. Like share gochuu hin dagatinaadha. Akkasumas subscribe warri maatii naaf hin ta'in maatii naa ta'a isiniin jedha irraa deebiidhaani. Kanaaf waan waliin turtaniif hedduu tokko galatuma isinan jaaladha isinan kabaja. Amma viidiyoo biraa walitti deebinutti viidiyoon kee asumatti xumurama waan ta'eef turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Nagaa naa ta'a. Bye bye.